Hi guys, video biraatiin arras walitti deebinee jira. Video bilbila Samsung keenyarra settingiiwwan hedduu barbaachisan hiccitiidhaan dhokfamanii akka jiran ni beekta. I hope akka geessuutan ni nabdadha. Arra settingiiwwan hedduu nu barbaachisan keessattuu kan gaalarii aappii keenyaa wal qabatu qabadde isiniif dhufee video kana jalqaba hagarumaatti ilaali. Application gaalarii keenya ni seenna. Application gaalarii keenya erga seenne settingii asirratti gara jalaatti sararoota sadeen kana irratti ni cuqaafna. Sararoota sadeen kana irratti erga cuqaafne booda settingii kan jiru irratti ni cuqaaftan. Achiin booda about gaalarii kan jiru ni argattan. Asirratti versions kan jiru kana irratti taraa yeroo muraasaaf gadxuuxan akkuma yeroo gadxuuqaa jiru asirratti lab gallery labis enable jira. Setting harini naaf ida'ame jira jechuun booda gara gadi duubaatti deebi'u qofa jechuudha. Akkuma agartan asitti gallery labs khaju naaf banamee jira jechuudha. Kharreefu hin turre jechuudha. Kun setting haaria this only internal test function setting ajaa'ibaati fi wantoota gallery keessanitti ni miidhagsan as keessa jira jechuudha. Yeroo irratti dhuqaafnu akkuma agartan settingiiwwan ajaa'ibaa kan iccitiin qabamanii jiran ni argannaa jechuudha. Akkuma asitti agartan kunoo isaan keessaa mee ammaa hamhaa yaaluseta advanced player kan jiru kana mee haa bannuu fi kunoo yeroo akkanatti automatically kan biraatis ifumaan settingiiwwan as keessa jiran kana by the way guutuusaa yoo bantan hedduu takka isin goggodaa settingii ajaa'ibaati yaaladhaa isinin jaa isaan keessa inni tokko mee amma fakkeenyaaf sirba tokko play godha haa jennu sirba tokko kana yeroo play goonu Samsung duraan jalqaba irratti akkanatti hin qabu jechuudha. Bifa kanaan hin qabu irra achi oofuu hin dandeenyu bakka feenetti dhaabuu hin dandeenyu jechuudha. Samsung duraan garuu settingii kana erga irratti godhannee booda bakka akka barbaannetti play godhuu ni dandeenya jechuudha. Daawwattoota kiyya I hope akka jaalatan video jaalatan abdiin qaba. Videoowwan kana kanneen biraatiif commentii kanneen biraatiif YouTube channel Safe Tech subscribe gochuu hin dagatinaadhaan isiniin ja'a. Gaafii waa'ee tech tips yoo qabaattan bilbila keessan irratti wantoota garaagaraa hedduu garuu yoo barbaaddan Safe Tech subscribe godhaa. Maatii nuuf ta'a. Viidiyoowwan nuti hanga ammaatti gadhiifne hedduu dhaqaa irraa fayyadamaa.